Ashama arkafune da ototafi hordoftoota keenya akkam nagaa keessaniin nageenya kokkan jaalalaaf kabajaa bakka jirtanitti sinaa dhaqa weegaan daawwattoota hordoftoota keenya qophii ajaa'iba qabadhee isiniif dhiyaadhe qophiin ajaa'ibaa akkuma beekamutti chaalenjiiwwan adda addaa keessatti mudannoo ajaa'ibaa argitu mudannoo gurbaa daa'ima xiqqaa tokko kan baay'ee gara nama nyaatuu fi haalli inni keessa jiru baay'ee onnee nama tokko keessaa qabadhee isiniif dhiyaadheera innis akkuma anaaf isinii galana gaarumsa jaalala qabuuf irraa challenge yookaan argitee viidiyoo waraabbii namni godhaa ture irratti sirba isaa itti banamee biyyatti osoo sirbu namni waraabee miidiyaa kana irratti gadhiisee erga gadhiisanii boodallee gaariif deebii adda addaa taasisanii fi haala inni keessa jiru haasofsiisanii turan isaa miti wanni na dinqe jechuudha. Amma dura yoo yaadattan namichi dishtaaginaa jedheetiin sirbe sun beekamtiin guddaan inni ittiin argatee ture sababa daa'imti xiqqaa wayii sirba saasan viidiyoon hojjetee baay'ee uummata saabeef miiliyoonaraan laallamee fi ture dinqii guddaa argate shillimaata guddaas argate daa'imti sun amma dura suusii yookaan haraaraa cimaa adda addaa qaba ture achirraa namoonni adda addaa intarvii adda addaa godhaniin badhaasa gurguddaa kennanii fi amma nama hojii isa godhanii jiran jechuudha. Mucaan suusaa kanatti aftaamii jechuu hin dandeenya. So kan Oromoo kan ilmi Oromoodhaa kunillee maqaa isaallee waan hunda isaa haasa'ee haala keessa jirullee gaafa dubbatu nama kararra jiraatudha. Ijoollee maatii hin qabne jechuudha kararra godaanarra jiraatanii garuu chaalenjii hojjete keessatti baay'ee tokko dasnu jedhee nu gammachiise mee waan birallee waan inni haasa'eerra gurruma keessan irraa viidiyoo irraa dhageettan jechuudha. Daqiiqaa muraasa chaalenjii dhageeffannee kaane ergasii deebinee waan inni haasa'ee fi wantoota chaalenjii dhufu keessatti ta'amuu fi oduu birallee dhumarratti isinii qabaa nu hordofa viidiyoo kana dhageeffadha. Egaan daawwattoota keenya chaalenjiin isaa kana fakkaata erga chaalenjii isaa argitanii mee keessi isaa nama akkamii akka ta'e biyya keenya keessatti ijoolleen hedduu riskiin isaa keessa jiran riskii akkamii akka ta'e argitee dhiphin isaan keessa jiran dhiphin akkamii akka ta'e hin laaltanii hin dhageeffattanii waan isinitti dhagaame keessa keessanitti yaada anaa waliin kan kennatan ta'e jechuudha. Akka dhuunfaa kiyyaatti sirba galaanaa sirbeef osoo hin taane ilmi Oromoodhaa sadarkaan inni biyyatti irra jiru maal akka ta'e argitee maatii malee namni yoo guddate maal akka ta'u baay'ee tokko irraa hubattan jedhee hubadha. Viidiyoo isaa kanallee dhageeffannee walitti deebi'uu hin dandeenya jechuudha. Viidiyoo isaa sirriitti erga dhageeffattanii gama adda addaatiin gama danda'ameen rabbi erga tasaa akka tasaa isa mul'ise gargaarsa adda addaa gochuuf ni danda'ama. Gara dhuunfatiin gochuuf hin dandeessanii karaa hawaasatiin gochuuf hin dandeessanii odeeffannoo isaa eessan akka argattanii fi maaliin mootu viidiyoo kanarraa dhageeffattanii viidiyoo kana booda mootu mee maaltu akka ta'amu kan waliin hubannu ta'a jechuudha. Eshi abdii maqaan keenyudha. Adeenyu. Oke abdii Yaaqoob tuuti kaleessaa sirba galaanaa gaarumsaadhaan sirbituu si argitanidha. Viidiyoo kee waraabee viidiyoo waraabee kan intarneetii irratti gadhiiseen ture. San arguudhaan immoo namooti baay'ee siinsi gargaaruu gatii barbaadanii fi adreesii isaa barbaadee nu arginaan jedhanii achi booda siinis barbaadee si argee wanta jiru sitti himeen ture inni amma immoo sarara darbee namoonni baay'ee akkaawuntii isaa toora akkaawuntii abanatu achirratti si gargaaruu dandeenya kanaaf feenaa akkas jedhanii turan. Amma haala amma irra jirtuu fi maal akka barbaaddu namoonni akkamittiin akka si gargaaran akkati barbaaddu isaanitti ibsame gabaabsiti. Amma iddoo jiraattu maatiin keessa akka jiranii maal akka namoonni immoo si gargaaran akkati barbaaddu. Amma biyya koos bareedaadha. Bakkee yoo jiraanna bareetiin koos saadistii barumsa waa baradhee mana namaa baasaa barbaadda. Obboleettiin kee maal hojjechaa jirti? Mana hoteela hojjettee turte amma hin beeku. Walittiin siqxanii
Oke, kan biraa wanta jechuu barbaaddu hin jiru. Ambra Barumsa barachuu barbaadda. Barumsa meeqaffaa irratti dhaabde? As galagal. tokko gadeenis. Tokko galtee dhiiste barumsa keetti fufuu barbaadda. Tole namoonni sii fi dabtarii bituu fi barbaanna wayyaa bituu fi barbaanna jedhan gadi jiranii fi amma karaa kanaanis gargaaruu danda'u jechaadha. Miti? Tole galatoomne. Egaan daawwattoota keenya viidiyoon isaa kan dhageeffatan kana jechuudha. Kana mootu ana osoo hin taane isinummaan waan jettaniin jechuu hin dandeessanii. Challenge sirba gaafa sirbi tokko addunyaa irratti beekamtii argatuu qaba jennu wantoota akkanaa kana akka fidanii dhufaniif. Aartii keessatti waa hedduu argatta. Siyaasa keessatti argatta. Ijaaramsa biyyaa nama rakkate keessatti argita, nama gammade keessatti argita, beekamtii keessatti argatta. Waa hedduu argatta jechuudha. So daa'imni kun gargaaramee jireenya amma keessa jiru kana keessa akka ba'uuf uummanni Oromoo akka sagalee keessan taataniif abdii guddaa qaba jechuudha akka dhuunfaa kiyyaatitti. Kanaaf hundi keessaniyyuu waan jettaniin isintu beeka isiniin jenna. Chaalenjiin galaanaa namoota akkanaa kana nuuf fide galatoomii daa'ima sana illee galatoomii jenna. Argitee jaalala hawaasa keetiif qabaattee karaa isaa irra teessee sirba uummata keetii sirba hawaasa keetiitiin chaalenjii gochuun kee dannasuun kee nuti si arginu osoo hin taane jaalala isaa qabduuf malee argitee yookaan mallaqa guurachuuf miti beekamaadha kun. Fedhii sitti dhagaameef akkuma nuyi chaalenjii goote chaalenjiin immootu bu'aa gaarii akkasii fidu abdii guddaa qaba jechuudha. Baay'ee nu galatoomi jennaan daa'imattii saniin jechuudha. Ilmaan Oromoollee akkuma jirtanitti kana bira dhaabbachuu dandeessanii. Inni biraa wanni isiniin jechuu barbaadu sirbi tokko tooftaalee adda addaatiin akka beekamullee mul'isa wanti kuni. Tooftaalee adda addaatiin mul'ata. Argitee sirboota dhokatan daa'imman akkanaa kanaan chaalenjii yoo hojjetan beekamtii guddaa fiduu danda'a jechuudha. Egaan qophii daa'imattii kanaa asumaan xumuraa qophii biraatti gaafa isiniin ce'u daawwattoota hordoftoota keenya waan raajii tokko dhagee baay'ee amanuudhaaf iyyuu nama cinqa. Innis maal inni ilma namaa saamtee kaatee sanuu Oromoo taatee harka isaa miila isaa fuutee muka gubbaa qorsiistee mukarra tiitee mukarra bulchuun kana arguu caalaa waan nama gaddisiisu hin jiru. Jara kenna hanga feene hattuu yoo nu keessa jiraatte yoo hattuun na dhaggeeffataa jiraattellee namni hamaan namni sharrii namni badaa yoo nu keessa jiraattellee ilma namaa haala akkasii fokkataa saniin argitee yookaan najjeesne yookaan dhiibne mukarratti hiitee qabeenya isaa saamtee bira deemuu arguu caalaa waan nama jibbisiisu hin jiru. Inni maal inni jara kennaa yoo isin hin galin jechuudha. Konkolaachisaa tokko ture akkuma ilma namaa kamiitu odoo dalagatu halkan konkolaachisaa keessaa makiinaa keessaa karratti dhaabanii hidhannoo nan qabu jechuudha. Qaamni hin beekamne garuu to'annaa jala oolame jedhama. Makiinaa irraa buusanii makiinaa harkaa fudhatanii inni immoo akka deemetiin waan tokko gochuu hin dandeenye harka isaa miila isaa gamada tushaa guddaadhaan jechuudha. Mukarratti hidhanii biraa deeman kun badalii guddaadha. Ilma Oromoo waan akkana ol godhuu miti. Rabbi balaa akkanaa kanarraa isin haa eegu jedha. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya qophii an qabadhee kana fakkaata. Qophii biraatiin hamma walitti deebinutti turtiin keessan nu faana haa ta'u isiniin jennaa nagaa irra nu tura walitti deebina fayyadaa. Viidiyoo keenya immoo laayik gochuun hin raaffatina.